Nagaan isiniif haa ta'u jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii furtuu dhalootaa hunduma keessaniif akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koodha galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa har'as gara keessan dhufeen jira. Hundumti keessanuu viidiyoo kana laayik sheer gochuun warra dhugaa dabsan biraanis akkanaaf geessan akkuma kanammoo maatii qeesaan irraa ari'amaa buqqifamaa ajjeefamaa jiraniif illee walaloon kun ergaaf keessaa qaba. Kun asumatti aansuudhaan obboloota keenya yeroo ammaa godina yookaan immoo kutaa Oromiyaa keessaa Wallaggaa keessatti ajjechaa taasifamaa jiru. Maatiin yookaan obboloonni kallattii garagaraan biyyoota ambaa keessa jirtan waaqayyo jajjabina isiniif haa kennu. Lafuma jirtanitti jabina qabaadhaa isiniin jechuun dhaamsa kooti. Akkuma kanas warra ajjeefamaa jiran, warra qeesaan irraa buqqa'aa jiran, warra du'anii waaqayyo lubbuu isaanii nuuf haa maaru. Warra qeesaan irraa buqqifamanii ammaa kanammoo bakka garagaraatti lubbuudhaan jiran lafuma jiranitti waaqayyo lubbuu isaanii nuuf haa eegu jecha. Egaa mata dureen walaloo guyyaa har'aa akkam jirta amanamummaa jedha. Amanamummaa eessa jirta jedha. Walaloo kana kan qopheessee karaa anaa otoo hin taane obboleettii keenya Ilfuu kan jedhamtudha. Egaa yeroo ammaa kana akkuma argaa jirru amanamummaan okateera, sobatu bakka fudhatee jira. Kallattii hundumaan inni dhugaa qabu ajjeefamaa, inni dhugaa qabu dhokachaa, inni dhugaa qabu buqqifamaa jira. Inni dhugaa dhoksu ani aangoo qaba, ani humna qaba inni jedhu immoo akkuma argitan ajjeesaa jira. Kanaaf egaa walaloon kun kanaan kan wal qabatedha. Waaqayyoo lafuma jirtanitti hunduma keessaniif jajjabina, turtiin keessan walaloo kana wajjin haa ta'u. Sinifan dubbisa maqaa Yesuusiin mata dureen walaloo koo amanamummaa jedha. Nagaan siif haa ta'u akkam nagaa jirta atiif amanamummaa yaada wal jijjiirtaa. Yaa giiftii koo eenyu waliin deemaa jirtaa? Firummaa keessa eenyu waliin jabeeffattaa? Amanamummaan badaan jaallatamtu sababbiin isaas buddeen furdaan laattu. Gatii dadhabbii keessa daftee siif hin laattu. Jireenya akka feetee akka ati jiraattuuf carraa siif hin laattu. Jireenya akka feetee akka ati jiraattuuf carraa siif hin laattu. Qomoo Abiraam keessaa nama tokko argee fira amanamummaa namaaf uumaa isaatiif qaba amanamummaa. Innis Yoosef kan jedhamu sababbii abjuusaaf obbolaan jibbamaa cubbuu fi rakkina hundaan ari'amaa. Omaan balleessineem abjuu baatee deema kanaaf ari'ama. Omaan balleessineem abjuu baatee deema kanaaf ari'ama. Abbaan Yoosefiif Raaheel haati isaatis baay'ee wal jaallatu. Yaaqoob ilma isaa Yoosefiin akka agartuu jasaatti inni kan sassatu. Raaheel lama qofa isaaf qopheessitee gara abboota isheettis daftee sassaabamte. Yaaqoobiif Biniyaamiif Yoosefin seenaaf lafa keessee Yaaqoob waan hundaa isaanitti obse gaddaadha manaasaa isaaniin irraanfate. Gaddaadha manaasaas isaaniin irraanfate. Gaaf tokko immoo Yoosef abjicha abjootee obbolaa isaatti hime. Abjuun Yoosef kunis akkas jedha ture. Bisiin koo ol ka'ee yeroo inni dhaabatu bisiin keessan immoo kan koof hin gugguufu jedheetitti hime amma maalaa dhufu jedheetitti hime amma maalaa dhufu. Yoosef abjuusaa kanaanis hin dhaabanne. Yoosef abjuun isaa kanaanis hin dhaabanne. Ammas abjuun isaa itti dabalame. Gooftaan siif haa kennu mul'ata hin dhaabamne. Gooftaan siif haa kennu mul'ata hin dhaabamne. Ammas akkas jedheet abbaa isaatti himate. Biiftuun ji'aas urjiin anaaf osoo gugguufanuun ija koonsaa arge. Abbaan isaas akkas isaan jedhe. Dhugumaa anii fi haati keef obbolaan kees siif hin qommaanaaree jedhee isa ifate. Jecha abbaa isaatiin Yoosef yoo rifates mul'anni isa keessaa yoom kanaan dhaabate. Gooftaan hin dagatu nama isa abdate. Gooftaan hin dagatu nama isa abdate. Mul'ata waan baatuuf lolli itti jabaate garaan obbolaa isaas isatti jabaate. Waaqayyoo abjuu isaatiin walitti isa butuuf karoora waan qabuuf garaatti jabaate. Miidhama irra ga'u hundumaa ilaaluu jaallatee Yoosef gurgurameet mana mootiitti gale. Rakkinniif qorumsis isa waliin gale. Rakkinniif qoramnis isa waliin gale. Haala kam keessattuu Yoosef waaqayyoo isaaf baay'ee amanama. Cubbuuf waliin dha'us tasa hin jaallatu nama amanamaa. Mucaa dhaabbii tolu fuula namaatittis baay'ee jaallatama.
gaaf tokko cubbutu ijarra kaa'ate haala mijeeffachuuf haadha manaa mootii waliin ciisuu inni yoom filate ani hin hojjedhu wanta jibbisiisaa wanta darbuuf jedhee gaaf tokko cubbutu ijarra kaa'ate haala mijeeffachuuf haadha manaa mootii waliin ciisuu inni yoom filate ani hin hojjedhu wanta jibbisiisaa wanta darbuuf jedhee maalifan waaqa koof mootii gaddisiisaa jedhee cubbuu didee balbalatti cufee jiraachuu filate rakkina wajjiniin waaqayyoon sodaatee jiraachuu filate rakkina wajjiniin waaqayyoon sodaatee har'a meeqa keenyaa karaa qaxxaamuraan rakkina harkaa ba'uuf kan fala barbaannu Yoosef dhugaa baatiitti mana hidhaatti galee kana hunda keessattuu maaliyaa waaqa koo dhugaa kun mul'istu jedhee san kumanne mana hidhaa keessattis hiikaa abjuu ta'e nama mul'ataatii hojiin harka isaatis wal isaaf qixxaate waaqni hin amanameef yoom isa dagatee yeroo Yoosef miti kan mataasaa eegeet Yoosefin yaadate yeroo Yoosef miti kan mataasaa eegeet Yoosefiif raawwate kan erga xumuree abjuuniif abbaan abjuchaa amma wal argate karuma Yoosefin biyyi beela baate namni amanamaan akkanatti nyaata kan isaaf kakatame namni amanamaan akkanatti nyaata kan isaaf kakatame uumama 37:25 keessatti nuuf caafame hunduu dubbifadhaa gooftaa dhaggeeffadhaa haalota ilaaltee mul'ata keengatiin wanta darbuuf jettee cubbutti harkan kenneen yoo saaf amanamtee seenaa galmeessita of gammachiisuudhaaf gooftaa gaddisiistee eessatti dhiyeessitaa dibata kee waliin maaliif awwaalamtaa wanta darbuuf jettee maaf kaayyoo kee gattaa oduu mandaraatiif maaf harka kennattaa haala hin irraafamin yoo cimtee dhaabatte sitee ebba kee nyaata obsumaan eeggadhu yeroo keetti miti yeroo mataa isaatiitti hunduu ni raawwata fuuluma isaa turii haala dhaggeeffattee gooftarraan fagaatiin jagnoonni amanamuun jiru baay'een isaanii kan akka Musee faanti jireenya mijataa isa mana mootii hundaa ni tuffate waaqayyo isaa waliin rakkoo lafa onaa hirmaachuu jaallate anii fi ati waaqayyo abbaan keenya maal nurraa jaallate kottu isaaf amanamna wanta darbuuf jennee maaf imaanaa nyaannaa rakkina sodaannee karaa qaxxaamuraan maaf cubbuutti hirmaannaa nuti of gammachiisnee waaqayyo abbaa keenya maaliif gaddisiisnaa uumaa keenya dhiisnee maaliif of dhageenya uumaa keenya dhiisnee maaliif of dhageenya gooftaa waliin taanee rakkachuu nuuf wayya furmaanni waan hundaa Yesuus harka jira maaliif yaadan fiignaa wanta darbuuf jennee maaliif gooftaa gannaa isa duwwaa qaba furmaaticha rakkoo isaaf amanamna nuuf ta'a hirkoo jabaadhaaf bulaa koo waaqayyo nuuf ta'a nu hundumaaf hirkoo jabaadhaaf bulaa koo waaqayyo nuuf ta'a nu hundumaaf hirkoo xumuree ergaa koo kanarran baay'isuu yoo nan dogongoras dhiifama naa godhaaf bulaa koo waan dhaggeeffattaniif isinaa eebbisu waaqayyo gooftan koo waan dhaggeeffattaniif isinaa eebbisu waaqayyo gooftan koo waaqayyo koo isinaa eebbisu eebbifamaaf bulaa amma danda'ametti egaa walaloon kun kanaan xumuramee jira amma danda'ametti dhaamsi koo inni dhuma bo'uun qofti faayidaa hin qabu waa tokko nan amanani sabni Israa'el gaafa garbummaa jala turanitti dhugaa dhabanii miti mootiin akka barbaadetti gaafa isaan ergachaa ture too dhugaa qabaniiti otoo dhugaan kan isaanii ta'ee jiru garuu darara guddaa keessa turan gaafa guyyaan isaa ga'e waaqayyo garuu callisee miidhama isaanii ilaaleetu waaqayyo eekkamsa guddaadhaan ka'e gaafa sabni Israa'el garbummaa jalaa ba'u waaqayyo warra isaan cunqursaa ture maal godhee sareenuu otoo hin hafiin qe'ee isaaniitti gaddagashe warra kan isaa ta'e garuu kan saba Israa'el warra garbummaa jala warra reebbamaa warra cunqurfamaa turan garuu waaqayyo otoo humti tokkoyyuu isaan jalaa hin du'in humti tokkoyyuu isaan jalaa hin ta'in waaqayyo bilisa isaan baase kanaaf saba koo ammas nan amana ga'een nurra jiru bakkuma jirrutti amantaa kam keessayyuu kan jirtanii waaqayyoon kadhachuutti cimaa waaqayyoof wanti hin danda'amne hin jiru kun hundumtummoo hin darba waan ta'eedhaaf jechuudha lafuma jirtanitti nageenya waaqayyoo isin wajjiniin haa ta'u obboloonni keenya biyya ambaa keessa jirtan keessumattuu kutaa biyya arabaa keessa kan jirtan daraa waaqayyoo isiniin jedha yaada keessan tasgabbeessaa waan ta'e hundumaa waaqayyo waan godheef qaba jedha
waaqayyo irratti gata. Waaqayyo gadda keessan jajjabina isiniif haa laatuun dhaamsa kooti. Warri dhugaa dabsaa jirtan, warri dhugaa jallisaa jirtan immoo gatiin keessan waaqayyo duratti guddaa akka ta'e hin dagatinaa. Waaqayyo madaalliin isaa akka kan keessanii yookaan akka kan namaa miti. Hundumti isaa wal qixatti madaalame ilaalama jechuun dhaamsa kooti. Waaqayyo jajjabina isiniif haa laatu.